Goma kan ya tu tak di mali. Aja kau ni kau gama mana tu zat. Awalnya ya dar macam tak kaji sih cuma kau kali nak berkata. Beri tu ada mana lagi jam. Ayo nak yang berapa ni awak ada bukan? Gaya beri tu sih. Kau garap jualin kan, orang garap jualan orang bersih sih orang phone gay. Mana kata lengga orang masya Allah itu, orang sih mana kata lengga orang fakat tiga, orang sasana sasente orang mira ujit tiga ya. Nasa kisi sih orang, orang apa mana dulu tu ya ujit. Beri tu baru orang sinja cujuro faham berarti itu lera. Atiga ya orang bitna kaya surzunis. Kono gije na bujira kana irum te jarsa khano to rufe salam alaikum bi to seno garni be kadu sani fuga jarsa khabini to organiti asuma kawani na me herumani tu bare adin tunga waya khabo dar bitena irum te ogunis ga yo ajira denis ga hakan ni ga dewu waji bulezu mujina abde dikana rato kola kai وانا كنا كم يادو يا ماما تعرفي دغي اوان تكلم mana kiyya kana sonni akkana jaayizo goradee akkana waan hunda taa'uuf obboleessa fayyaa jira obboleessa fayyaa Ameerikaa jira obboleessa fayyaa Tuuchirraa maallaqan haa ergaa saniifin akkana waan hunda bitadhee farshadhee taa'u jiraan meeqaan dhufe. Waya kasanan alhamdulillah yaa. Akkasii beekee saniifin manna kiyyaas wanna kiyya hundi wanni jaamalee yoon nama qabaadde nama akka amma dhalaa biyya kana keessatti bineentiidhaaf jaarsa ol ergettee akka nama cal jettee nama naqattuun ta'e nama akkasii saniin fakkaadda dhala namni bara. Aboo bar mucaan saahiba kiyyaa tokko maayii kana fuudheetti yaalle ta'inni fuudhe mana qabdii wanni mar duniyaa qabdii obboleessa Ameerikaa jira. Isa biraa dhaqee laaluu daayu bar wajjin yaadee mu ta'e. Ani aruuza biyya kanaa hin naqwan. Maal taate silaa yeroo sana kadha guutuu haruusni biyya kanaa maal ta'e? Bar ani aruuza biyya kanaa waan hin dhaqneef beektaa? Aruusni biyya kanaa jaartii namaa fuudhanii shamarranuma akkasuma qabaniituma fuudhan waan ta'eef aruuza biyya kanaa gaafa aruuza babbareeda aruuza gaarii dhaqan hin naqu kan. Bar yaa bariituti akkasii miti kaayi bakkitti ol bareessaniitu bar na shakkisiise bakkitti ol bareessaa kaafee bareeddu saniimi. Kanaafin kan hundi si gaafadhe malee waan biraatii mitiilleedha. Hayyee uumaa rakkoon qabu gaayi eega jettee foo kaawuli abdii takkaana si rungodhee jiisa habirraa hamaa rakkoo qabatteeti. Hayyee akkas taanaan uumaa rakkoo hin jirtu uumaa takka yaadiin gaa aruuza keenyas fa'aa innee firraa jiraannaa. Ati akkas jettee dilaammaa illoon qalbii hiitee taa'u jirti. Haa wanni ni nambar ciqilfachuu jibbee kanatti kunoo eegaan akkana waliin marame taa'u jiru dugduu addaan si gaafadhee adda baradhu yeetiin bara. Anis kasi tahu juraati eega kana itti eebuu saayibanii tokko hunda bilbileetiin kaa. Haa dhufanii kaawwatis jaartuu bareetu sunaa mana bareedaa haala lallaalanii kaawwa yaa. Itti bilbilamaa rakkoon qabu. Ittiin bilbilamee yaa obsi yaa wayyaa saayibaa kiyya kana. Dhugaa jettee bar biyya kana wanni hin xaamne jira jechuun aruusni gaa jiru akka biyyatti sanitti jechuudha. Laakiin ammoo inni saayiba kiyya maal godhan kan dhaqee ilaalu. Okay, dasitti tole aruusni biyya kana deemi rakkoon qabu. Ni yaa magaama ijoollee hundayi. Yaa inni saayiboota fakkiisa. Haa dhufanii kaasee hojjetu baratanii kaa'u. Haanaa lallaalne kaa'u. Ati duraan eldoon sanumaafuu sodaattee taa'u jirta. Silaa har'aan saayibaa kiyya beere saayibaan kiyya maanta kunoo makiinaa kaafatanii dhufanii maal taatee? Uumaa rakkoon qabu bilbila. Irratti hin bilbilaa dhageeffadhu. Si gaafadhu jaartiin ta'uu isa eegisa. Jaartiin kiyya Sunaa bilbilanii. Halo? Halo Mustafa. Awoo saayibaa kiyya har'a gaa dirqama na dhufuu qabdaa beekadhu awoo alhamdulillaahiti. Rabbi walla baaseeti. Ati gaa duraan akka feeteedhaati ilma deeroo har'a gaanaa siyaameeti haftee beekadhu gaa har'aan tan. Bilkoofte garri biraa garam deemaami hadhasuma biran dhufa. Awoo dafi gaammaan tana wattu gaa ilma deeroo maashatti illee hojii barataan dafi hoo gaana fini dafi siin eega. Hayyee saayiba kiyya amma dhufa. Haa nagatti gaa saayiba yaayyaa. Hayyee nagaatti.
Maal? Achirraa na bilbilanii bara nama marani. Deemu edda. Ayya deemi gaa. Imala gaarii. Yalla saahiba kiyya kaa taa'e. Ayya gaa. Maal hawa sargiin biyya kana nama ajaa'ibaa guyyaa guyyaan sargii maal kana sargiin biyya kana jaartuma namaa kana gada harkisanii fuuchoo taate malee kan biraa siif qaba. Anis kaati sama saya ibutan ke am temi. Anis kira dia tak katin bilbil ya arif anak kaati jadi fan. Oh ya maka ida guna rumah tu gua kerja sir dufan. Arruma cira guna aku marah kana mal tak jaruzo. Saya fuson tehen gizi amma saya ibutan ke sebelum dufan anis papa tahu ro gelen dia nak berdua dufti anak puas. Awal dia tu lah sampai di demi tu re. Ya mau tumbar ah. Woi asun tumbar ya. Sir film ya. Hello. Hai gele ke mana lagi apa ya ada lagi kapta. Gele arus ni no site abba mana kati to fayo ka ba? Lagi awalnya. Alhamdulillah. Arus ni sengaja ya abba mana ya sengaja kapta ya kaba. Alhamdulillah. Arah kata na biro tu berbada di kau kan biro. Mari cuma desa tu sengaja itu. Haye umar kiran ka boyega foto ya teman. Haye kala saman ba haye. Ya abba mana ya kali. Gelen tiyellen fujirtiga ati sa bota qiyamat temi. Akkana ga ya bari tu tiyo. Ati takatane jetto. Bar ya wo muganana dero bashinan sinet ma. Ati sa bonni telefoni cisi braso anis gelen tiyerte asin braso tin dabbara mo jetto. Mantap baramte. Hai. Kono depan kasar ke awak sena. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Akam ya. Ala. Orang itu dah payah dia akam. Awak mereka nak. Lari awak tahu tak? Tai kami. Payah kau mereka nak. Kam tumai. Naga. Naga. Awak sama dia ka. Hai kau. Inta. Kau mau hadal le. Awak tahu kan sudah ini kono mani mana hei di dua hadal le jadi perlu tahu kau. Me makadana rachi abi. Oh ati sibute. Bar isim pure berujul berdung kak. Dua jite kali dah ber. Mustafa na fudebar. Abo? Wal beta ni sa? Wal bena. Hey. Bara duba dirani wal barak danje kan te avan kiya. Bakme kan noni rawas tu betani. Marra ko babati dan wal bena. Awat Mustafa ni oblesi mal makan si aja. Hai, wo makan ya du tam di mali. Hasi khobi ta oduga mani wana ruzat. Wonna yaadar basho takajjese guma ka kalibna barbadaran sayadar. Hai. Ya oblesi Mustafa mal ta dia. Biya khamit basho jesani gumar magabatan. Biyuhan jirti oni kana. Mama taarif bar Mustafa na malu masati ni tabata baranjam jira duba. Hayye ma khayura ban nawaz ura dabakati. Habar doni. Gelati yadke. Kam yo ya. Ya. Mali ati aruza hiya lena tindifni megad matai. Bar aruza ka ya jumta kana ke mashallah bareda irum de kun jasa. Barka ati aruza hiya lena kumanam bil blesi ya malele lena tomal tate. पर गेला एक कसी में थी आज मतलब काफी ना मेरे गेला रुज़ के इधर रखा मिट्टी ना Haja itu segelen dia dilen. Aji wo kaza anati basho na manu doi derut ya. Tumar tati yo. Chun gelati ati chigare gali ase kan gelati yo ni ya made ka kan da bare je Samu samu ya kana bar kan jiram samu ya basho je sini saji jenna ni ga badole am biradi mi tayiya. Te ne sin na chigare gali ase. Gele. Sama ho no ho. Mate ro lagna. ये गेला वाला तुझे तेरे लाल Marallah. Akamre tu nage gabda kuno pa mana khiyat iskana arujune khayna sakar fakata akam jijira mana garre. जिरा मार गेला बरे दादा माशाल्लाह बरे दादा Ati janna ni gya. Aku mati kan itu finsi amen. Sahibi ani dubbisani na barbadaran me men de ma nagatai. Bitam. Dubbi basho ajjese guma na barbadan sanati ba na bar. Nagat. Awo ma ya kami tu jindem no. Ura ajarusa larta imatai. Ma no jindem ta. Duba ye gai sare tu. Nage kesi. Hayye dem gafir rage te budem. Tai.
deema iyyee. Maal isa Maamad Arif waan naan galii jira. Iyyee. Dubbiin bashoo ajjeesanii gumaa kafalan maal jaantuun maal dubbii akkamisa naaf hin galle maal jechuudha. Gurbaa kana kaanatu ol beektaniin yaa bariitu. Dubbiin duranii akkuma si dhibdee na dhibdee qabu. Urgas yasin kaane rafta. Mal. Kai edu kai me. Maal? Ol kai. Yoom dhufte immoo? Reefuma dhufe mee luka narra kadda dhabe dhufe narra ol dachaas mee lukate. Awurri bakka mirraa na kaastee. Si wayya kan hirriba rafe namni deemu homaa argaa. Amma duraa siin himne sargi biyya kanaa. Dhugaa keeti naa himtee. Sargiin kee manaa manatti fakkaate amma dhaqxee amma dhufuun kee. Anuma mana fakkaate ka deemee gala si dhiisi. Anuma mana fakkaate ka dhaqee gala si dhiisi. Maalirra geessee dhufte? Akkasumatti Mee sargi. lukolbu. Abo durii bakka mirraa na kaastee. Sirra dhiiftee rafee. Itti deebi hirriba keetti deebi. Garuu waan amma argee deebi'e kana dhuguma mana hin argineeti. Waan ati miila keetiin deemtee agartee akkamitti manaa maa hin argan? Jechuun kiyya osoo rafin hin argine jechuu kiyyooti malee hirriba keessaa miti. Waan kana waan beektu na fakkaate bara osoma na wajjin hin deemnu. Egaa ati hin argine si yaa himu. Odeessime. Eenyu beektaa isiin nan argee dhufe har'a. Ayyee. Maal argitee dhufte? Hin bareeda jettee guyyaa mala mana jijjiiramte. Maaltu bareedoo? Bariituudha ka. Bariitu kam? Haadha manaa teetiiti ka. Bariitu haadha manaa kiyyamu? Yan. Isin. Bariitu wajjin karaatti wal agartanii? Maal kala wal agarra? Bakka aruusaatti wal agartan? Lakki. Haadhuma aruusaattu isiidha. Geedee. Astagfirullah. Maal taate? Inshallah maal taate? Baru gua ya dating jauh sabi kabasho jesa ya dating beriau. Ya kita. Itina kisiatat. Bariitu moo? Astaghfirullahalazim. Saati tasbiir dhawuutiin jirtu maal astaghfirullah tira hirriba keetti deebi'utti ammas. Aboo ka itti nageessi gaama kai itti nageessi. Kai. Si keessa afaan suuta. Ol jedhe darbe. Si keessa. Nageessi gaa. Suuta durumaa rafu jirtaa qoy gaa maal kanatti muddamte. Aboo koo turaa fuutti jirta naan jetta nageessi. Yaa Maamad Arif maali geelati tanaa wajjin waliin barattu osoo maal taate maaltu fuutti afuura isaa 24 si darbisiisa. Ber yaa bisa ru ya tadin kana tadi ber la la ngi kana ko de ber yaa. Saamir yaa Ayyo wajjin baranna ni me. Enyi sibyan. Faatuma Nanjaan. Hay. Fatima Buledivin qaba ber yaa maqaan ta Bulediyati maqaan Fatima. Akkasimi anis obboleettuma taati barnatti hin ta'irti kee Maamad Arifimi. Akkasuma baree kiyyaas Maamad Arifuma. Hayyeegaa baga rabbi sifiti mana keenyaa isa kun ho'igaa jiraadhu jawaadhu mee? Hayyee yalla Lakki daakuu ganaa waan eegamu godhee qoonqoo nyaannee Bariitu. Eenyu laadha osoo meeqa ulaa bane ulaa maa cufta sati? Ulaadha. Woy Namaa dada'u jiraasa? meeqa ulaa bane ulaa maa cufta sati? Tolfadhu ta'a egaa suutaa waa nyaattee deemta. Maamad Arif saayibboottan keetii dhufee bara. Duba seenaa jettuun hayya seenaa jaran. Seeni ka saayiba kiyya. Seeni ka maa dhaabatta dhageessitu kana ittiin dadhabsiistu jira. Awoo bakka dhuftan kaa tattaa. Awoo ta'a egaa saayibo tattaa. Awoo ta'a taa'e. Awoo bakka deemite gaa akkami gumaa biraa hafaltee saayibai. Bargumaa hadhannaa qaban iyyuu jaarsummaa. Baarnuma haara si qabani. Hay awoo bakka rabbi nagaan si deebise gaa nagaan dhuftanii mi. Bariitu. Dashin. Bariitu. Na dubbisi gaa. Oo irraa taa'e haa maasa wayii maalte atoo isa marataan tu ijoollee bitaa. Boo maraataan sii gattaa jechuun. Boo nama akkam na bittisat. Awoo mee kayina raawwaas man. Nama akkam hin deddeemtoo nama fayyaa qabdu. Awoo kayina raawwaas hin jee awoo kayina raawwaas irra biyyii gurba. Mee xiqqoo jedhi waan siin gadintu jira. Tiyaatiin tiyyaas kunoo. Nama akkam na bittiyoon nama Maal taate Maamad Arif? kamitti yoo hay mana kajuu dhufee tanjibaa kudha gurba. Maal kan Dhagee wanta kana. hay awan sanyii ta'e jira kanaan jiru wallahi boku siiraanii wallahi. Dhagee ka.
Gattaa isa namni mana namaa dhufee namatti darba. خلاص بيس Atoo mana ta'u amma isa hojii kanatti hojii hojii البلا قلا وجه ولين بيه Nama sam- هاتو وديس Bariitu ندقي akkamitti wal dhaba guyyaa tokkoof qofa. Kana hunda dalagaa gocha kana hunda. Siboo saamni kun maaluma asii abbireessa dubbii utaan miila baaftee deemtu haasawaa dina irraa qabdu saamni kana kaa'u bildiisii facaasu deema fakkaatti. Maal akkanni? Qabbanaa mee atis waan siin galintu jira. أتي ما تاتي ما تقوم كنا إني ما لا. ما في كامان سيف فجأة ما لا أريد اللي هم نمني كبنا أي فرات أو جرات ما اللي وني هون Dhugaatti siin dhagamee waan siin galintu jira obboleessi. Maal akka malee? Balleessaa wayiituun qabu inni sii galemi. Isiin jaarsi isaa ka duraanii turte. Jaartii isaati. hasbun boomaan jette saa yoo min kan heerumeen maraata fayyadaan isaan heerumeen nama tokko illee on heerumeen kijiba siin jaa dhugaan seeyim Wannummaa taatee tuntanaa inni haasoo dira mana haasoo jiru. kijiba nama tokko beeku eegaan dhufi maali siin jee obboleessa kiyyaa Ameerikaa jiraa siin hin jenne Akkamitti akkas jettan? kun beekaati malaa kanaan waadis Bariitu an duraanii sii meelaan kun ulan. amma sukkara irratti hin kaasina yaa Awwa dubbiin dhuga mokoji makaatu dubbadhu kaa. Addunuu baasa dubbii dubbadhu. Mee isumarraa adda baafadhu. Isiin akkamitti adda baafa dhuunoo kaatu jirti. Bilayyaan kiyya akkasii miti aruuza namaa dhuftanii aruuza namaa laaqnaa dhiisaame. Akkasii miti obboleetti kiyya wal dhabbii guyyaa tokkoof qofa. Akkasitti meeshaan ishii hunda meeshaan isheellee waa hundi mana jira manatti na dhiifteeti. Kanumaa waan quban qabu. Isatu saahiba kiyyatu naa hima. akka nama gaarii gootee haasoo fayyadu isaa amma Yaa. naafetti waliin beeynu obboleessa fayyadu Yaa bilesii wanni saamni kan yoo kun dhuguma yaa. Dhuguma yaa dhuguma. Awwa yaa bilesii dhiifama yaa. Yaa dhiifama siin jee yaa wal maddee roo. Yaa. Rakkoon qabu rakkoon qabu. Yaa Yaa saahiba kiyyaanne kanaaf hin dhufne. yaa akka tumu kiyyaa kanneen yaa akka taa'ee sunis. Awwa Yaa akka taa'ee yaa sunis. saahiba Biiroo osoo kiyyaanne adda kanaaf hin baafannee Yaa akka taa'ee an duraanuu bakka tanarraa. Kanaaf hin dhufne Yaa akka taa'ee biyya malee. Kophee biyya malee waan kan qabu duraanuu. maal taate isaati gattaa hidhaakuu An laal kanatti deemchi. Saahibii isin lamaantu jaarsaaf jaarti anillee hin deema laala. La nuyi lammaantu saahiba malee ishiin jaartii kiyyaa miti. Jaartii kiyyaa miti an dhiisee jira. Geedheetiyya simaaf mana kee walitti haru geessu. geelee tiyya na dhiisteen deemi kaatoo geelee guyyaa rakkooti gizee namuu na dhiisee deematis na dhiisteen deemta way akka uumaan ta'an Way geeleetiyya akkashii kana ta'urra akkuma kiyyaa kanatti mana kophaa ta'anii alhamdulillah mana kophaa ta'anii jiraachuu wayya.